Doodontayin nama Oromoo ta'e filattoo jechuudha. Warri afaan Oromoo dubbatan warri gaa durumaa jalqabee ergamtuu diinaa warri ta'an guutaniiru. Egaa kana nama Oromoo ta'e tokkoo fi nama afaan Oromoo dubbatu tokko gargar baaftanii filattanii ijoolluma keessan keessaa nama waradaa bulchu, nama awraajjaa bulchu, nama kiflaagar bulchu, nama hojii adda addaa isinii hojjetu kana hunda hin qopheeffattu jechuudha. Barmoota asitti bartan kanallee gara fuuldura afaan keessaniin qubee keessaniin bartuu jechuudha. Nama afaan Oromoo dubbatu odoo hin ta'in nama Oromoo ta'e filattuu jechuudha. Warri afaan Oromoo dubbatan warri gaa durumaa jalqabee ergamtuu diinaa warri ta'an guutaniiru. Egaa kana nama Oromoo ta'e tokkoo fi nama afaan Oromoo dubbatu tokko gargar baaftanii filattanii ijoolluma keessan keessaa nama waradaa bulchu, nama awraajjaa bulchu, nama kiflaagar bulchu, nama hojii adda addaa isinii hojjetu kana hunda hin qopheeffattu jechuudha. Barmoota asitti bartan kanallee gara fuuldura afaan keessaniin qubee keessaniin bartuu jechuudha. Kana gaa eenyummaa abbaa Oromoo deebisuun. Kanaafi egaa namni dheeraan dubbii dheeressaa asumattan isinii gabaabsaa yaa saba Oromoo hoggaa 100 rafteertaa sigaa garagalidha. Kai Oromiyaa abbaa Oromoo ta'e isin jenna. Oromiyaan wallaansoo Oromootiin hin dhugoomti, hojiirra oolti. Oromoon saba adda addaa wajjin walqixxummaa fi bilisummaadhaan obboleemummaadhaan wajjin jiraata. Injifannoon yookiin mooyin kan saba Oromoo nama afaan Oromoo dubbatu odoo hin ta'in nama Oromoo ta'e filattuu jechuudha. Warri afaan Oromoo dubbatan warri gaa durumaa jalqabee ergamtuu diinaa warri ta'an guutaniiru. Egaa kana nama Oromoo ta'e tokkoo fi nama afaan Oromoo dubbatu tokko gargar baaftanii filattanii ijoolluma keessan keessaa nama waradaa bulchu, nama awraajjaa bulchu, nama kiflaagar bulchu, nama hojii adda addaa isinii hojjetu kana hunda hin qopheeffattu jechuudha. Barmoota asitti bartan kanallee gara fuuldura afaan keessaniin qubee keessaniin bartuu jechuudha. Kana gaa eenyummaa abbaa Oromoo deebisuun. Yooyaa ammas yooyaa ilmaan ayyaa bakka jirtan marattuu nageenya keenya ka waaqaa ka oromummaadhaa ka onni irraa maddee sanaadha qabu. Warra sanii bareefillee akkam nu bultan nagaan bultanii saniin janna warra sanii dhiyeefillee akkam bultan. Salaamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashabar kafuune Nuuru qariibu alaa dhufu. Welcome to Shabbo Media. Ewa qobatee nu balleessi waan dubbannu nu miidhagsi barii teenya lee nu ebbisi xumura keenya lee waaqni tolchinna. Aragaa hayyuu seenaadhaa obboleessa keenya qaalii obbo Naasir Khaliil qabannee sanii dhihannee jira. Odoo gara sagantaa keenyaan seennitti akka aadaa Oromtichatti ka nagaa wal gaafanneeti kallattiidhaan gara sagantaa keenyaa seennaa. Obbo Naasir yooyaa akkamittan baga nagaan weeddanii salaama kentifillee wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu baga nagaan weeddan. Ayol fadaga nulle ga subanu yeroo qabbanaa ganama illee bariisaadha. Waamicha keenya gaa kabajee asirratti argamu keetii ulfaadhu galatoomisiin jenna. Ilmaan ayyaa sagantaa teenya taarraa bal'inaan gaa kaaba sakattaana jechuu kiyya. Hayyuu seenaa qabanne imala goona. Imala beetee gara kaaba namaa fi lafaa fi lafee achirraa qabnullee tokko tokkotti gaa makroskooppikli ilaalle dhiiroo
kaabne Oromoon keessa jetti mun jirtu kan jiru bal'inaa walii haasofna akkanumatti illee haala qabatamaa yeroo irraa waa'ee siyaasa kaaballee TPLF fi TDLP kunis haaraa gaa wali sabbarsiifna geopolitics irraa illee waa'ee Masriin shoora isiin taphataa jirtu imala isiin beektee amma tarsimoo geopolitiksiidha Itoophiyaa marfama Toobiyaa marfama irratti hojjetaa jirtu kanallee bal'inaa irraa haasofna Masriin Eritriyaan Suudaaniin South Suudaaniin Ugandaan Keeniyaan Somaaliyaa fi ammoo Jibuutiidhaan gaa even Keniyaa wajjillee hariiroo haga tokko ammaan dura uumanii turan gaafa Uhuru Kenyaattaa arroo bikkatam jirti gaa bal'inaa irraa haasofna nu walitti tura ilmaan ayyaa. Obboleessa gara gaafii tiyyata duratti haaseenu gaafiin tiyyata duraa amma fakkiidhaaf biitii Kaanadaa yoo fudhanne biitii Ameerikaa yoo fudhanne akkanumatti illee Austraaliyaa yoo fudhanne warri beektee Anglo-Saxon warri beektee UK irraa dhufan bika qubatan tana maqoota illee moggaafatanii amma fakkiidhaaf New South Wales, Newcastle, Queensland, Victoria wannum magaalota keenya ifa karaa xixiqqaan odoo naafin koopikaatuma beektee UK dhaatu as jira akkasumatti illee Canada illee akkasuma more or less USA keessa illee bikka hunda illee jechuu baannu wanni akkasiinuma jirti jechuudha. Kun kar tokkoon seenaa keessatti hariiroo walitti waan namaa hiite akka ragatti illee dhiyeeffachuu dandeenya jechuudha. Duuba uummanni irra jirus ka beektee yoo UK hojii hariiroon qabne maal godhuufi beektee kun Victoria amma steetni keenya maqaan isii Victoriaadha jechuudha. Maqaa mootitti Ingilizii fi yaamuun tunis hawaasni irraa kun haadhoo wajjin beektee walitti hidheenya agarsiisa. Duuba warri raayyaa magaa tawalloollee amma dura bal'inaan haasofne tartiibaan itti dhufa raayyaa hoggaa fudhanne raayyaa laftiini raayyaa hoggaa fudhanne lafaa teenya moo namaa keenya moo beektee lafaa fi namni nuu keenya fodhafaan Tigiree haa dubbatu fodhafaan Amaaraa haa dubbatu warri afaan Oromoo dubbatus ni jira beekaa jara kun guututti hin dhaban warra adda bilisummaa Oromoo keessa ilaa sadarkaa hoggansaa ture jira dhaaba hedduu keessatti waraana bilisummaa Oromoo keessatti ijoollee raayyaa taniin an beekuu ta'u Oromummaadhaaf sabboonummaan nu caaltu lakkoofsan qabdu jechuudha. Asuu waliin jirra Awurooppaa jiran akkuma Geetaachoo Raddaadhaa qe'ee takkarraa warra ba'an warra Oromummaadhaan naafi isan onnatanii falmatanii si jiran jechuudha. Yoo gaa'if wallaaluun wallaalutti nu oofte sawaaniif dandeessee jechuudha. Soga if wallaalu keenyaatu isaan nu wallaalchisees gaagaafif dandeessee meegaa hayyuu seenaatiin wanni jiru lafaa teenya moo namaa keenya moo lafaa fi namni nu keenya deera. Gabaabumatti lafaa fi namni leen keenya sun seenaatu mirkaneessa. Saadiqaanis keenya. Namni warri raayyaa hundinuu raayyuma akka isaanuu jaal. Hayyee soga yoo saadiqaanis keenya ta'e fodhu afaan Tigiree dubbatu fodhu fi injiin bar waan takka wanni beekuu qabnu beektee Trump China jechuun dandeenyu jechuudha. Because wanni Trump China jechuun dandeenyeef ta duraati ummanni Ameerikaatu haa China fakkaatuun fudhatanii jechuudha. Ummanni Chinaatis isaan hin fakkaatuun fudhatanii jechuudha. Bar wannummaan beekuu qabnu namni ati alagoomsuu barbaaddu kuni bar warri alagaadhaa akka inni Tigireen ta'een Geetaachoo Raddaadhaa ni beekanii jechuudha. Saadiqaan akka inni Oromoo akka inni Tigireen ta'een ni beekan. Ammoo itti fayyadaman waan taalantii qabaniif jechuudha. So nuti beektee ifirraa nuti keenya moo jenneesi alagaan ammoo keessa nuun jechaa jennee jechuudha. Bar waa hedduu agarree jechuudha halee Amaaraa fi injuu hajarri Amaaraa ati gaallaa juun ifirraa bikka goru wallaalee galees ni qabnaa jechuudha. So of wallaaluun
walwallaalutti nu ooftee jechuu dandeenya adeeroo beetee achi jiru sani roorroodhaa fi uleedhaa fi dirqamaatu beetee alagoomsee jechuudha. Meegaa tajarattuu odoo hin dabarre of wallaaluun isa warra afaan Oromoo dubbatu kunuu fiifuu seenaa isaa wallaaluun if wallaaluun hortee isaa Gojjam keessatti wambaraa keessatti akka dagatu beetee daannoo Liiban khara citee Soomaaliyaa keessatti hafe tulluu Gileed akka dagatu boofa gooba dhaqii daabaraarra qorkee jaanii barkaawaa wanni gubbaa nu dhufanii jechuudha wala citi jalaa xiqqoo booda mala Karrayyuunu amma ituun naannoo san jirtu Oromoo bituu jechuun keenya ni mala ugaa beetee jarri gassiqaa dhufe barwatti galuu jirti. Xiqqoo malee warra gaammeedhaatiif warra Naasir biraa dhufu jetti jechuudha babal'ifannaa kun achi dhufte malaa baru nutu akkuma geetaachotti nu alagoomsuun oolanii jechuudha yeroo roqee teenya seenti. So sabni kuni hanqina tarsiimoo qaba jechuu dandeenya. Hanqina if wallaaluudhaan qaba jechuu dandeenya. Hanqina seenaa ofirraa cituudhaan qaba jechuu dandeenya. Because bar lafa tana alagoomsinee fixne bar namaas alagoomsinee fixne. Khurififuga siyaasa keenya daranuutu beetee marginalize of godhuun taatu self marginalization hin ta'u jechuudha. Laal dubbiin bakka irraa kaatu qabdi. Dura Yohaannis nama afaan Tigree dubbatu kasaba Tigree keessaa dhufe namni dimoogiraafii jijjiiruu eegale. Namni kuni bakka qubaturraa ka'ee hoggaa deemee aangoo bal'ifatoo nugusa nagistii takkaahuu nama biyya Itoophiyaa tana nan bulchaa jee hogga ka'u warra amma naannoo Tigraay fi raayyaa biyya tana qabatee hogga qabatu amantii kiristaanaa humnaan impose godhe. Boruu meedarratti namni dillisu wanni dhumeefi kiristaana tahaa warri amantii waaqeffannaa amma ta'a amma right now warri muslimaa baatii sadii namni ani muslima yoo jee Itoophiyaa gadhiisee biyya teenyatti biyya gadhiisa ba'a asirraa lafa tanarraa deema kara biyya Arabaa baatii sadiin isin hanna baatii sadeen tanan keessatti kiristaana taa'aadha. Akkasitti dimoogiraafii namaa kana jijjiire. Warri akka amma Raas Muhammad Ali Nugus Mikaa'el Kajaaniin abbaan Iyyaasuu kun hundi warra gaafasanii kiristaana ta'anii yoo kiristaana taate mootummaa kee nugusummaa teetillee siif hin dhiisaa jedhanii akkasitti kiristaanummaa isaa fudhatee nugusummaan isaatiin itti fufee bataskaana biyya Holloo jiru kana hedduu isaa ijaare jechaadha. Booda Minilikkiinuu soddoomee siyaasa biyya kana keessatti waan ta'e namoonni beeka. Forcible personalization suni dirqiidhaan nama amantii jijjiirsiisin suni kaalcharaa fi afaan amantii wajji namni akka fudhatu dirqamaan godhame warri isa booda itti fufanilleen waan Yohaannis eegale san itti fufanii baruma Yohaannis ol akkanatti afaan fi aadaa amantiin namaa jijjiirame wallo guutuun waan amma arginu kana nama haga tokko malee ta'e warri immoo gariin maqaa fi jijjiirratanii amantiilee jijjiirratanii achumaan kiristaanitii fudhatanii warri hedduun maqaa qofa jijjiirrataniiti boggaalaa kabbadaa fi jinnii baafatanii amantii dhiifatan hoggasaniif bishaan seenaa jennaan laga geessaniiti asii achi Waldamaaram asii achi Taklamaaram jechaadha bishaan seenaa eeyyee olkaa warri mirga kiyyaa jirta maqaan keessan akkana warri bitaa jirtan akkana baya ammallee tuuta biraa fidanii qeesiin dhaabbatanii bishaan biyya kiristaana godhaa jiran. Akkasitti kun seenaa gubbaa jira waan inni haasa'u miti gamme haala saniin akkasitti biyya fudhachiisa wanni sun achi keessaa dhufe. Hin dagatin namni kun nama Tigraay keessaa dhufe Yohaannis warri isa booda dhufanis haaluma kanaan itti fufanii jechaadha. Demographic changing kun bakka irraa ka'ee qaba. Warri Hawwaat kun ammoo projektii Yohaannis san wanni godha legal covery kennaniif. Isin afaan Tigree dubbatanii irraa booda Tigreedha jedhanii saba jijjiiran maqaa sabaa kennaniif maqaa saba Tigree.
abboonni isaanii dirqiidhaan akka amantii jiraatan, dirqiin akka aadaa isaanii fudhatan, dirqamaan akkas godhe abboonni isaanii. Kun ammoo jarri hoggaa dhufu afaan Tigree dubbattanii soo isin Tigreedha jedhaniiti Tigrummaa kennaniif jarri sun. Warri Hiwaati jechaadha waggaa 27 aangoorra turan kana keessatti. Amma oduma deemu political movementiin raayyuma jiru bahe. Diddaa raayyuma bahe. Yohaannis ittiin fufne Minilikiitu deebi'ee qabate waan ta'eef Minilik hogga qabatu ammoo warri Amaaraa amantii warri Tigreedhaa dirqiidhaan akka fudhatan godhe san aadaa amantii fi afaan impose godhanii Tigrinya miti afaan Amaaraatii fi aadaan Amaaraa akka bal'attu godhan isaanis roolii mataa isaanii taphatan. Kanaafuu raayyi afaan Oromoo afaan Amaaraa dubbata gariin isaanii Kiristaanaa gariin isaanii Muslimaa gariin afaan Tigree dubbata gariin afaan Oromoo dubbata gariin afaan Amaaraa dubbata somehow olaantummaa warra Habashoota gara Amaaraa kanarratti fe'uudhaaf yaalame amma የራያ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ጃኒ ራያ ፈልማን ራያ ጀቹኑ ዋን ከሰተ ትግሬን ሞ ራይ ትግሬዳ ጀቴት ሄራውት ባፍቴ ክልሊ ጎቴፍ መቃ ትግሬ ከንቴ አፋን ትግሬ ድርቀማን በርሲፍቴ አፋን ኦሮሞ አቦቲ መለ ጆሌን አከተገተንጎት ወጋዲ ደሚቶርማን ከነ ከሰተ ጆሌን ዱበቶማ demographic change Yohannis san deebise jarri iddoo tanatti Yohannis fi Hiwaat iddoo warra Habashootaatu jira Habashoonis ka isaanii irratti impose godhuuf yaalanii jarri immoo projectii Yohannis san hoggaa aangoo qabatan politically gara politikaatti jiranii gara eenyummaa sabaatitti jiranii politically bulchiinsi isaanii Tigree keessa akka ta'u afaan isaanii afaan Tigree akka ta'u eenyummaan isaanii eenyummaa Tigree akka ta'u godhanii jechuu warri Hiwaat kun amma Hiwaat qaama kiyya Tigraay ja'a Amaarri ammoo raayyaa maanninnet asmallaash komitee jeetii falmaa jechuu hogguutana political movementiin tokko dhalate humni sochiin gartee siyaasaa raayyuma movementiin kun akka jiru beeytanii political movementiin raayyuma jiru dhalate maal irraa dhalate wanni kun nuti Tigree sii miti nuti Amaara sii miti raayyuma malee jechuu gara mootummaa iddugalaatitti dhufanii iyyataa turan nuti Amaarri adda raayyaa maanninnetti qabnaa nu deebisaa jee federeeshinii Mikir Beet gaafata asmallaash komitee dhaabe eenyummaan jirre raayyaan jirre by the way raayyaa ilma Oromoo ta'uu Professor Muhammad Hassan kitaba the one Oromo and the Christian Kingdom of Ethiopia kitaba jam kabooda tana baasa guddaa sanirratti kaane jena ilma Marawwa ta'u sadeenu Oro aanna fi abbayilleen gosachi jiru sun ilma Marawwa ta'u Professor Asma Gorgis katabee jira raayyaa ilmaan Marawwa ta'u warri Habashootatis warri Faranjiitis ilmaan Marawwa ta'uu raayyaa namni mormu jiru sadeenu Marawwa Oromoo bareentuma egaa kana warri Habashootaa kabaasan Asmaa Gorgisiin kitaaba barreessaa warra Habashootaa jabaadha bar akkasaan Oromootaan akkasaan Marawwataan haaya jira warri biraatis akkasumatti haani jira mana kanaan qaba harkaan qaba kitaaba nama sitti haasoo kana hundaa'u so ega identity jara Oromoodha jennee ega haane akka reefu haasayetti warri Amaaraa yeroo fedhe gara Amaaraa warri Tigree gara warra jarilachuu amantii Ortodoksii projektii Yohaannis baasee hanga tokko deema Amaarri irraa fudhatee Amaaressu booda wayyaaneen ammoo hoggaa dhuftu san fuutee political administration isaanii gara Tigree keessa akka ta'u bulchiinsi godhuu ethnic identity fudhanii itti kennuu Amaarri ammoo raayyaa maannet asmallaash komitee jee falmaa itti as keessaahi amma raayyuma kajuu kun lakkiiboo nuti jara kana lachuu miti
eenyummaan kun dirqiin nutti kenname raayyuma muuvimentiin jiru sochiin tokko eegalame jechuudha. Akka civic organizationii wahii taanii amma falmataa jiran warri sun. Geetaachoon amma garami beeziin isaa social beeziin isaa maal ta'uudhaaf deema dirqamee raayyumatti gartee galuudhaaf deema bakka biraan qabu. Raayyaa maanninnet asmallash komitee amaaraa sanitti galuu hin danda'u. Warri Tigreedhaa tufee jira. So calculation feeteen yoo laalte raayyumatti deebi'a. Garuu akka reefaati jette ጻድቃanii fi Geetaachoolleen raayyummaa himata malee ethnic identity isaanii aga amma nuti Tigree miti hin jenne. Tigreedha akka isaan ibsanitti ethnic identity. Garuu wanni kun deemee evolve ta'aa jiru gara eenyummaa raayyaa isa dhugaa sanitti deemaa jira jechuudha. Geetaachoo fi ጻድቃanis haa ta'u namni siyaasaa achi keessa jiru kan biraa social beeziin isaanii warra Tigree raayyi Tigreedha. Yuusanis ta'uu hin danda'u. Warra raayyaa maannat asmallash komitee raayyaa amaaraa maannat asmallash komitee sanis beeziin isaa ta'uu hin danda'u. So dubbiin gara raayyumatti deemaa jirti jechuu barbaadeetti. Suni waan biraa gabalifnee gaafii teetirratti hundaa'ee haasa'uu hin dandeenya. Kana fakkaata. Ulfaadhu galatoomii beektee wanni beekuu qabnu keessa Geetaachoo fi ጻድቃanii fi warri aangoo gubbaa jiran restorationaa barbaachisa. They will take a time jechuudha. Exit strategy isaan barbaachisa. Maaliif ammaaf beektee akka Michael Jacksoniif addeesseeti jarriif addeessee sarjarii biraa isaan barbaachisa. Eenyummaa original sani deebi'uudhaaf yeroo fudhatti jechuudha. Ammoo ifa halluun addaatti adii ta'an malee haa Tigraawwan malee hundi lafeen akka Oromoo taate isaanis ufuma beekanii Tigrees ufuma beekti. Ammoo wanni na gaddisiise keessa raayyaa kana Oromoo moo Tigree moo Amaaraa irra jaalata waan jee atiin Tigree irra jaalata Amaaraatti aanaa nuti immoo jaala keenya waan agarsiifne natti fakkaatu jechuudha. Maaliif nuti asmallash komituma dhabuun keenya fi fuqaanii tokko akka Oromootu ummata keenya naw keenya jeetu horee jaaratee jara kana deebifachuudhaaf sochiin takkallee godhamuu dadhabuunis tungaa homiidha haa beetee arrabooda if barree isaan ubalee keenya ta'uu isaanii haa barannuudhaan qabxiittaatu deema. Fincilaa deemaa jiru boonaasa kale yeroo ammaa tana keessatti akka isaan jaanitti kibba Tigraay amma raayyaa keessa gua qoqqonnee laallu hoggaa 27 wanni godhan jalqaba raayyaa bakka takka deebisaniiti Tigraay jalatti Dabub Tigraay godhanii kaayanii so hundi isaaniitu alamaadhaatti walitti dhufanii waa hedduu waan bulchiisaa gaggeeffataa turan. Deebi'anii raayyaa bakka lamatti adda muranii qobboo fi aseeboo godhanii amma kakaabaa bulchiisa kophaa godinaa biraa godhanii hakibbaas godinaa biraa godhanii ammas mass migration jalqaban Tigraay iddoo adda addaarraa maqaa investmentii fi magaala galuu hoteelaa fi kana kanaan ammas raayyaa baadiyummaa keessatti baadiyyaa saniitu ammallee haga tokko jira malee magaaluma keessattuu wanni Tigreedhaatu mul'achuu jalqabde. Investmentii guddaa irra gaggeeffame jechuudha. Harmuma muriin malee akka Atsee Yohaannisitti lola borumeedhaa sani irra beetee irra dhoohisaadhaa addatti jenosaayidii sani waggaa 27 irra deeme yeroo ammaa tana keessatti gahaa miti jechuudha. Wanni amma Dabratsiyooniin gabbahee labse keessa already bakka lamatti adda cabanii jiran. Kan silaawu beetee naannoo Amaaraa dhaqa. Raayyaa fiifuu bakka lama cabee duratti godinaa tokko keessatti rakkoo isaa hiikkatu amma bakka lamatti cabsanii lamaan kanaa amma 4 fi 5 godhuu barbaadan. Aanaalee isaanitti aanu kan beetee raayyaan ta'e keessatti raayyaa guutumatti bittinneessuudhaaf karoorfatan. Kana didee jechuudha. Yeroo ammaa tana keessatti lakki lammada addanuun qooddanidha. Inumaa haddan waaftanu bakka takka deebi'uu qabnaadha. Falmiin orra kun amma waan PP'dhaatii fi waan TPLF fi odoon ta'in hawaasni raayyummaa sanii already beetee hoggaa I don't know eega gaalola borumeedhaa booda already uummanni irra falmii sanii jalqabee jira jechuudha. No jechuun jira.
wanni isaan mana jechaa jiran isaan beekadhaa yeroo irraa fudhatti guututti akka keenyaa kanatti deebi'ee jechuudha. Amma wanni isaan barbaadan sarvaayivaaluma akkuma raayyattu Oromoo ta'uun feeziitti aanu. Yeroo ammaa tana keessa wanni isaan jechaa jiran akkuma jiru kanattu akkuma beekte Tigraay keessa jiru kanattu addanuun baasinaadhaadha. Gaafin isaan immoo beektee mootummaa naannoo Tigraay keessatti raayyaa akka raayyatti lafa takkaa fi lafee takkaa iddoo takkatti akkuma naannoonni beektee Tigreedhaa ifiif bulchaa jiru sanitti nutis akka raayyaattiif bulchuu qabnaa addanu bittinneessuu hin dandeessaniin gaafii uummanni Tigraay yeroo ammaa tana keessa gaggeessaa jiru. Ammoo gaafin kiyya TPLF yeroo ifiifuu beektee rakkoo hamtuu keessa waliin jiranitti Dabratsiyooniin fanjii akkanarratti ajjechuun maaliif isa barbaachise jechuudha. Akkamitti isaa gargaaruu dandeessi. Ifiifuu intarnaalii akka malee bututee jira. Rakkoo jajjabduu keessa jira. Yeroo ammaa tana keessatti ajandaa akkanaa fidanii raayyaa fikkaasuun tuni jarri dhiiroo dulloome jechuu dandeenyamoo totorree jennamoo asasa kanya na makabila ata jechuudha. Maaliif dogoggora siyaasaa kanaa TPLF hojjechuu haadhe? Warri Tigraay kuni kooriin isaanii warra Adwaa kana political kooriin wayyaanedha. Warri biraan jiran jechuu kiyyaa miti. Akkasitti ijaarame. So dinastiin Adwaadhaa kuni booda deemaa warra amma Agaamee jaamuun warra Tambee qollaa Tambeen warra gammoojjii Tambeen kanaa fi warra kana warra raayyaa kana duraan akka TPLF gaafa humna qabu olaantummaa warra gartee koorii wayyaanee ka ture Adwaa kana jalatti walitti qabamanii turan. Amma kooriin sun hin jiru wayyaaneen. Mallas Zeenaawii hin jiru, Sibhaat Naggaa hin jiru, yoo jiraatellee lubbuudhaan jiraatellee politically dead. So kooriin sun diigamee jira ka wayyaanedha. Egaa amma wanni Dabratsiyoon amma godhaa jiru kana in panic. Nama gartee namni akka gartee nama rifatee qawwee rasaasa hanga qabu haruma arge dhukaasu. Like a terrified soldier. Akkasitti waanuma hundaa facaasaa jira Dabratsiyoon amma. Waan duuba deebi'ee isa miidhullee hin beeku. Political positioning inni fudhataa jiru ka akka Mallas Zeenaawii sanitti calculated ta'ee miti. So kooriin wayyaanee hin jiru amma. Wayyaaneen kooriin warra Adwaa ka duratti sun diigamee jira. So olaantummaa kaleessa qabdu san dhabdee jirti. Ideologically wanni isin dhaabbattuuf harkaa badee jira. Qixxummaa saba Tigreetiif dhaabbanne jechuu hojii isaan dandeessisu hojjechaan jiran. Saamicharra jiran. So saba Tigreetiin adda baanii jiranii namni local grievance qaba. Akka Tigree saba Tigreetti illee qabaatan miidhama adda addaa qabanii raayyii miidhama mataa isaa qaba. Waggaa 27 identity Tigreetti kananii nama Tigreedhaa akka waree baatiyyatti kana lafa isaanirra fidanii demographic change fiduudhaaf hedduu raayyee miidhaa turan. Rakkoo mataa isaanii qaban. Warri Tambeen akkasii jecha. Agaamee maal warri jaan kun hundinuu naannoo adda addaa warri jiru kuni wanni mataa isaa qaba. So amma Geetaachoo wajjii wal dhabiin isaan godhan kuni ጻድቃanii fi Geetaachoon ejjennoo tokko qabatanii warri raayyaa bahuun kun gate serious consequence qaba. Daafaan isaa hedduu guddaadha. So jarri amma raayyaa isaan hundeen isaanii bahuun jara kanaa dhiibamuun jara kanaa grievance kaleessa gartee qadaadamee waan roorroo uummataa takaleessa gara baatu wallaaltee raayyuuma ukkaamamee jechaa ture sanii wanni itti godha. We told you so. Geetaachoo ati nun dhageessu turte malee garuu tokko hin dhayitu raayyaa waan taateef kunoo qonna taate jedhanii ilmaatu
dhiibama Geetaachoo fi Tsaarqaan kanarra kaapitaalaayiz godhanii akka gaariitti itti fayyadamaa jiranii kuni if argatiinsi dheeraadha. Oromiyaa keessatti adda bilisummaa Oromootuuf argatiinsa kana 91 fi waggoota san booda jira kanatti sabni Oromoo if argatee saba ta'eef ta'e akka qabsaa'u eenyummaa isaa irratti akka ijaaramu abaa'ootu godha. Kana namni hundi beekuu qaba. Abaa'oon yoo jiraates yoo dhiises asiin booda abaa'oo godha kana. Qaamni kasii ka warra kaabaa kana ijaaruun argamu. Politikaalii namni waan saniif koomitmentii fudhatee saniif sossoo hin jiru. Soshaalii civic organizationin waan kana fudhattee biyya keessaa fi biyya alatti illee Oromoo akka keenyaatu miidhaa hamaa keessa jira jee akka raayyuuma warra jiru kanaafuu sagalee ta'uu hin dandeenye Oromoon biraa. So qaamni siyaasaa ka waan saniif qabsaa'u hin jiru. Civic organizationin waan kana promote godhu hin jiru. Jarri kun in isolation yogga fedhe Amaarree raayyaa Amaaraa Mannat Asmallaash komitee jee nama dhaabee federeeshin mikir beet dhufee waan fedhe haasaa hoggataan Tigreetu isin Tigreedha jee mattaawaqaa Tigreetti kennee afaan Tigree dirqiin barsiisa. Uummanni kun zeessafan waan roorroo ilmi namaa keessummeessuu danda'u ol jenereeshina hedduudhaaf keessa dabran. Ammas sanumatti sanuma harkaa isaan qaba. Ammallee namni isaan gargaaru namni sagalee isaanii ta'uu hin jiru. Kun yeroo hedduun barreessaa ture waan kanaan. Uummanni Walloo Kamiseetis akkanumatti dhiibbaa hamaa keessa jiranii namni waan kana qaamni biyya keessaa fi biyya alatti akka raayyaa Amaaraa Mannat waan hin jirreefu namni ijaaree kiyyajee kileen godhuudhaaf akka reeffattuu jettee koree ijaaree federeeshin mikir beet deemee falmaa godhaa jira. Dhugaa jirtu tanatti wal gargaaruu irratti Oromoon waan tokko dhaabdee uummata raayyaa kana gargaaraan turre ammas gargaaraan jiru. Fuula durallee hin beeku akka amma jiru kanaan. Waanuma Oromiyaa keessa jiruttu wal dhabaa jirraa. Sana yoom akka ta'u rabbi beeku. Dhugaa jirtu kanuu dhugaan dubbatamuu qabaa. Dubbiin jara kanaa dhagahamuu qabdi. Kun kareefa itti gaafatte kan Dabiratsiyoon kufaatiin Tigreedhaa political koorii Adwaa irratti ijaaramte kooriin sun du'a Mallas Zeenaawi irraa kaase dinastiin Sibahat Naggaa dinastiin maatiin isaatii fi namni inni achitti walitti qabe soddaa fi eessumni isaa wanni hundi diigame akka nama rifatee qawwee garuma arge dhukkaasuu sanitti Dabiratsiyoon nama wanni inni godhaa jiru isaa fi nama inni nammiidha jee yaadurallee balaa guddaa fidaa. Garuu ufitti deebi'iinsa raayyaatiif hulaa guddaa wanni banan hedduutu jira bahiinsa Geetaachoo fi Tsaarqaan dabalatee amma paartii ijaaree gara poolitikaatitti deemuun isaa uf argatiinsi dhufaa jira. Geetaachoo taa'ee jennee si kadhannee dadhabnee jara kana jala deemtee kunoo si darbanii jedhanii warri raayyaa amma Geetaachoo akkatti ufitti as deebisuudhaa fi jedhutti jira. Walumaa galatti gara raayyuumatti muuvimentiin gara sitti humna argataa deemutti jira. Walloonis kililii ta'uudhaaf tattaafataa jira. Wanni Yohaannis jalqabe sun pirojektiin sun akka diigamaa jiru ufitti as deebi'uun uf argatuun yoo ulfaataa ta'ellee kaaba kana keessatti sochii nama jalqabame kun waan nama jajjabeessu. Kaabni akka reefu ati jettee zamana masaafinti sani faannoon Gojjaam ka Gondarii waliin ta'u wal ajjeesaa jiranii ka Shawaa ka biraatti waliin ta'u. So kooriin Abisiiniyaan koor warri jaamu kuni gara diigamiinsaatitti akkuma naannoo isaanittu yoo danda'an gochaa diigmaa ka fedhanii wajjin hojjetanii hin dagatin Ingilizii wajji ta'eetti Teediroos balleesse Yohaannis. Isaan hajaan qaban hoggaa aangorratti wal balleessuu qaban. Isaan nyaachisee obaasee karaa agarsiisee re'ee dhiyeessee fi horii lukkuu killee lukkuu hunda gabayaa dhaabee fi uummanni guyyaa godhee fi gaafa isaan Eertira irraa arba fe'atanii arba hindirraa fidan arba hindiitiin Gondar Magdalaa dhaqan. Meeshaa baharugaa Eertiratti buusan arbaan fidatan Tigraay lola waan ittiin lolan.
geejjiba isaanii bakka isaan bulanutti magaalaa dhaabee fi akka magaalaatti namni re'ee itti fidee lukkuu itti fidee qilee itti fidee aannan itti fidee akka itti gurguran deemanii akka waraanuu danda'an sinqii itti dhiyeessee akkas godheeti ka balleesse Yohaannis Teediroos. So wal balleessaa waanuma zamana masaafinti ture sanitti amma deebi'aa jiranii I think of argatiinsi walloo ka walloon kililii taana jiru kanaaf raayyumaan amma ari'amuu Geetaachoo Raddaatii fi Saarqaan warra biraatii wajji wal qabatee ufitti deebiinsi amma argame kun gara waan positive ta'e tokkotti ijira boqonnaa jalqabaati haarawaa fagoo karaa dheeraa deemuun barbaachisaa ummanni biraa warra kana deeggaruutu barbaachisaa garuu uf argatiinsi jalqabee jira muuvimentiin kun akka istiimii argatee humna argatee akka itti fufu gargaarsi keessattuu Oromoonni fi sabni cunqurfamaan hundi uummata kanaaf godhu murteessaadha jechuu barbaade. Ayyoo ulfaadhu galatoome. I think itti gaafatamummaa seenaa jalaa bahuudhaaf hoodumaafuu tafaa'ulaafuu egaa Tigreenis beektee raayyaaf qabaatte horee Amaarinis eegaas malaas koomitee qabaatte anaaf Naasir Khaliilii sifirraa beektee volontarlii yeraayyaan walloo as malaas koomiteetti akka uummanni ruquma qabaatan asumaanuu isanii labsiidha jechuudha. At least gaafa dhimma isaanii dhufnee irraa haasa'uun yoo beektee nama lamallee taane. Ammoo gaa namoonni birallee akka nuti dabalamtan abdii guddaa qabna. Walloo wolleeyyeennaa yeraayyaa asmallaash komitee oofishaallee irra laawunchi goonee jira jechuudha. Gara gaafiitti adeemu. Kanarratti si ofeeti yaada kanachuu dandeessu. Beekaddaa wanni tun laaftutti hin fudhatiin jechuudha. Gaafa waan takka moggaaftee ani abbaadha kiyya gaafa jettee himata galfatte piroosesni haa deemu ammoo abbaa qabdiidha wanni tun. At least nama birallee kijibuu baadhee jechuudha. Yoo nama birallee kijibuu baadhee akka shabbuu miidiyaatti obbo Naasir Khaliilii qabanne Walloo የወለየና የራያ አስመላሽ ኮሚቴ ታኔ ትፉፍነ ቀብሶ ከኛ እቺ ኡመን ኦሮሞሌ በከጅርተኒን አስመላሽ ኮሚቴ ታአቲ ኡመታ ለፊ ለፋኑ ቤቴ ኸኛ ሀና ሀ አትሊስ ቤቴ አብሽር ጀኒ አጀጀቤ ሱናምሊያና አላን ፊ ሰኒንጃ ጋፍንት የተቲያንቱ ቲፒኤልኤፍ ፊ ቲፒኤልዲፒ TPLF isra aviveshini saifa warri party hareeni khalan bene party Geetaachoo Raddaa faadhaati Tigray People Liberal Democracy Party da Liberal Democracy ga mazhaba siyaasaa khoof dandee jechuudha khabitaa fagoo sinteen khabirga fagoo sinteen I think wala kubatana deemana fakkaataa jechuudha mega bal'inaanu adeeroo Naasir Khaliilii akka ibsanu khannu goona taduraatiif Geetaachoon waldhaba aangoorraa biraaw dubbiin tartee gara waldhaba beektee ideoloojiidhaatii fi mazhaba siyaasaatu fakkaatu jechuudha waan walitti dhimuu hin dandeenye namni yoo aangoodhaan waldhabee ideoloojiidhaan tokko ta'e beektee jaarsun mallee numa danda'amti aangoo sheer gootee hiika warakkoo hiikkachuu dandeessu jechuudha yoo ammoo namni bitaaf mirgaa ta'e beektee bitaa mirgamatee mala isaatti fufa malee marji godhuun waan namatti ulfaattu Geetaachoon lammada akka TPLF ittiin deebinetti TPLF keessaa bahee jechuu dandeenya. Waan dhugaatu kun Geetaachoon is politically and ideologically moving to the center. Ethnic nationalism irraa gara civic nationalism garas deemuu isa argisiisa. Tigray Liberal Democratic Party jechuun akkas agarsiisa waan akkasiisanii liberalism promote godhaa wanni ummata isaa baasus kana amma inni waan akkasiisan akkasitti fudhatee eenyummaa biraa jalaa akka sabni kun bahu godhuudhaa fi warri raayyaa kun politikaa raayyaa keessatti raayyaa ta'ee jiraatu akka argamu fedhaa
sun immoo Tigray nationalism jalatti hin ta'u. So kanaaf inni amma waan biraatiin interestiin inni raayyaa itti sarbi godhuu danda'u interestii raayyaa eegsisuu kan itti danda'u raayyaa jee akkaan agartee milishaa raayyaa qabsaa'u tokkottis akkasitti yoo deeme isan baasu in the current political environment. Ammas Tigray maal jee Tigray wanni raayyaatti miidhamaa jiru Tigray nationalism promote godhulleen isan baasu. Kanaaf wanta karaa isaaf ta'e filatee jira. So karaa biraatiin is moving to the center. Bilchiginna afaan Tigray dubbattu jechuun ni dandeessa. Politically, ideologically jechuudha. Dhaabni isaanii tokko ta'uu baatus. Kun friendshipii walitti michooma biyyi fi Geetaachoon qaban raasa'utti hin jiru. Ideology falaasamni jaraa tokko ta'aa jira. So bilchiginnaa fi Tigray Democratic Party, Tigray Liberal Democratic Party jechuun waanuma tokko. Ideologically falaasama tokko. Kanaaf Geetaachoon waan sila his excellent material, good communicator, educated, nama barate, nama akka gaaritti dubbachuu danda'u, biyya keessaa fi biyya alatti illee fiigara beekamu siyaasaa Itoophiyaa keessatti. Kanaaf namni hangana ga'u gabbahee faallaa kana dhaabbachuun waan humni political centering corein wayyaaneedha akka diigamu ummanni Tigray dargaggoonni amma wayyaanee irratti ka'an kunilleen akka bulchiinsi wayyaanee kun gara dhumaa akka deemu achi dhiyaataa jira. Kanaaf desperately waraana barbaadan isaan amma. Waraana barbaadan. Kawaa'ee waraana barbaadu isaanii kana itti dubbannaa deebinee yoo gaafii kee qabaatte haasa'uu dandeenya. Akkan gaafii kee yeroo si jalaan balleessine Geetaachoon bahuun isaa akka malee madeessee jira. Jara nama jabaadha. Ummata ammoo paartii dhaabuun isaa akkasii social basein isaa ammoo gama raayyaa dhufaa jiraachuun isaa implicationii guddaadha qaba. Warrummaan Tigraayuu amma moor dhiibamee bahuu isaa kanaafi warri jeneraalonni kun gara waraanaa Tigraay harkisuudhaaf ammoo Eertiraa wajjin waa dubbii gundubuun kun gartee ummata Tigraay aarsee jira keessattuu dargaggoota. So smart political move godhe Geetaachoon isaan wal tahanii Taddasee Waredee ka'anii humna qabanitti fayyadamanii dhiibanii baasanii jiranii. Garuu yoo kuffisanillee nama achi ciisee aaduu miti. Geetaachoon nama miila isaan ciniinu akka buutii isaan ciniinaa jira. Consequencein isaalleen Tigraay guutuu raasaa jira. Politikaalii qumaarri kun Dabretsiyoon hin fayyanne jechuu barbaade. Ayyoo ulfaadhu galatoom keessoo fakkiin akka buutiidha jettu san sirriina fakkaatti. Abiyyi wajjin ta'anillee mari'atanii jechuudha. Abiyyiin carraa hedduu kanneef otoo fadhe abiyyi waan inni fadhinumaatu kallattiidhaan odoo bilchiginnaa ta'eef ni fadhaadha. Paartii san lakkisee bilchiginnaa odoo ta'e ta'a beekte akkoo jarri OLF keessaa beekte isaanillee odoo ta'eef numa fadhaa jechuudha. Takka wanni guddoon abiyyi manaamuu ture keessa odoo TPLFin isaanii miti anajee qaata kanneef jechuudha certificate tanaasuma fadhaa jechuudha abiyyiin. Haa ta'u wanni amma inni tana hunda keessaa dhiisee karaa haaree baqeeffachuu fadhee fi ajandaa ifii beetee gaggeeffachuu qabu ta TPLF sin ta'in ta bilchiginnaa sin ta'in viizhina mataa isaa of danda'e qabaadha. Kun gaadaranuutu isaaf beetee kabajaa horsiisa. Maybe TPLDP'n harta kaanillee beetee
tigru makaleessa isa fe'attee akka isaanuu haammatu godhaani warra beektee aguu kanallee qabachuu danda'a kunaamaa qabachuu danda'a sooraayyee biraa utaree gaasabaa fi sablammii Tigiraa keessa jirtullee isa kan hundaa'u qabatee fi even warra Tigreedhaatu karaa wuqurootiif addigiraat warra shiree fi shiraaroo irraa aduwaa of tultoota abbaa lafaa kaleessaa kanatti warri finciluu barbaadan miskiinni cunqurfamaan Tigraayillee jala goruu dhiisanii mala sogaa karaa guddaadha hawwii guddaadha baqeeffate ammoo ganaagaa makiinaa ittiin bitanne wussiin jechuudha hojiin fuulduratti potenshaala guddaa qabaa jenneetu bayyaanna ammoo gaafii takkaan akkanaa xumurtuun barbaada waa'ee ji'oopolitiksii waan seenuu deemnuuf lola abiyyiin godhe Tigree tokko godhe lolli ammoo Geetaachoon TPLF irra godhe ammoo Tigree ni facaase keessa TPLF ni facaase jechuu dandeenya lola nama miiliyoon tokko fixe sanirra dubbii Geetaachoon fixeetu irra guddoo jechuu dandeenya tagaa TPLF political damage yugaa laaltuu fi fuuldura isaaniitis yugaa laaltu. Wanni kun akkas qofatti ilaaluun xiqqoo ni ulfaata. Dura they lost the war. Waraana san ni caban. Asirraa ka'a dubbiin. Hoggaa waraana san. Amma lolli nama miiliyoon tokko jaate sani siyaasaa baadhatee deemee qabaa jechuudha. Amma wanni irraa tokko fari siyaasaa inni baadhatee deeme TPLF fi uummata Tigraay walittu tokko goote. Ta'amma Geetaachoon fidatee dhufe ammoo namuu akka beektee gola fitti deemuu goote. Kanaafuu jechuu dandeenya siyaasaa PP dharra siyaasaa Geetaachoon addaatu irra TPLF miidhuu ta'a. Politically damage godhe, yes, of course. Kun shakkiin qabu kun. Amma over ambitious ta'e Dabratsiyoon. Everything control godhuu barbaada. Realitiin jiru Pretorian agreementiin Pretoriyaadhaa sobwaan gaafatu inni nama fedhe shuumee nama fedhe baasuun ulfaataadha. Geetaachoo kana over ambitious ta'anii dhabanii amma wanni wajjinlee gaariin jiru ka Jeneraal Taaddasee Warradee wajjinlee tarmii gaarii irra hin jiru Dabratsiyoon. So because one hunda control godhuu barbaada Dabratsiyoon. I don't think Taaddasee Warradee hojii waliif galan hin fakkaatu. Jeneraalota saamtota san qabatee waan of oofaa gara lolaatti deemuu fedha Dabratsiyoon warra Eertiraa kana wajjin yoo ta'e walii galee sangaa ji'oopolitiksii keessatti itti deebina gabaabumatti gaafii kee kana deebisuudhaaf yes Geetaachoon daameejiin Geetaachoo irraa isaan dhaqqabe divide isaan godhuufatte weaken isaan godhuurratti uummata Tigraay wajjin duddaa fi garaa akka isaan walitti ta'an dargaggoonni Tigraay akka irratti ka'an korrapshina saaxiluudhaan waan isaan godhaa turan baankiilee adda addaa keessaa horii saamame dhuunfatti akka isaan qabatanii jiran warri ilmaan irraa dhuman namni madaa'ee namni miilli citee lola san irratti warri miidhaman karaa irratti gatamanii odoo jiru miliyoona dhibbaan horii lakkaawamuu jarri sun akka guurratanii deemu warqii qotanii jeneraalonni cabaa jiraachuu waan kana hunda saaxile jechaadha. Politikaa qofaa miti corruption deep seated corruption political core wayyaanee keessa jiru saaxile kan uummanni Tigraay irratti ka'ee jira. Yes, politically isaatti damage godhe warra TPLF. Ndagama. Dhiifama jidduutti rakkoo teeknikaa nu mudate sagalee ta'e jirti. Hayyee lakki sirriitti si dhagee jira. Sirriitti si dhagee wanni maakii ture gurraa si dhageeffadhaa kaamera irraa oofee gaafii atik sagantaa birarratti bal'inaan irraa wal mari'anna atik waa'ee ji'oopolitiksii illee xiqqoo irraa xuquun gaaruu na fakkaatti. Masrii yeroo ammaa tana keessatti dallee ijaaraa jirti Itoophiyaa marsuudhaaf. Obviously tan wanni hariiroon isaan Eertiraa wajji qaban ifa gala.
ta Suudaan hojii qaba keessaa guruupii Suudaan Masri gargaartutu mo'ataa jira. South Sudan hojillee hariiroo bareedduu qabani. Uganda hojii akkasi. Kenya hojillee ammaan dura jalqabanii turanii yeroo ammaa tana keessatti William Ruto wajjin hariiroo akkam qabanii san update godhuu qaba. Somaaliyaa hojii gaa meeshaa waraanaatu naqatanii jiranii. Jabuutii hojii ammoo hariiroo arra walii galan. More or less yoo harti gara Keenyaa saniin xiqqishoo banaa taate malee marfamni guutuudhaan fakkaata. Haala kana keessatti Abiyyiin waan Eertiraa wajjin lola jalqabuu deemu ni fakkaata. Bal'aadha mata dureen amma kaafte kun marfama ji'oopolitiksii kana asiin duras wajjin haasaa goone irratti qajeellee haasofnee jirra. BBS wajjin waggaa lama kana dura turtiin godhe irratti qajeellee waan kana haasofnee jirra. Wanni kun hundinuu waan Abiyyi fide. Dura kana beekuu qaba uummanni. Dr. Abiyyuutti fide waan kana. Lafaa ol ka'ee yoo Eertira irraa gaaffii qabaate Eertiruma san gaafachuu dhiisee utaalee Somaalilaandiin akka isteeta taatu rikognaayizi godha. Dachiitu achirraa naa kennama bishaan aksesiin qabaadhaa jee. So aluulaan farasee ka qayyi bahar saayixatta alimmallasም je'ee ራስ aluulaani. So ቀይ ባህሪን ሱንገርቴ ታሪካዊ ግዛታችን ነው ዋንጆ ውሃሴ ዶክተር አብይ ኩኒ የሮ ለመስ ካሴ ጀቻ ዋሰ ጋፊ ሰዲ ካሴ ጋፊ ጂኦፖለቲካ ጋፊ ሰዲ tokkoፋ ኤርትራን biyya fuudhan namni ja'aniin karaan haa ta'u karaa malee haa ta'u abbumti fedheewu namni rafu hin jiru. So Eertiraan ka'uun ni eegama jechuudha. Jibuutiin kokkeen isiidha jireenyi halkanii fi guyyaa maallaqa Itoophiyaa irraa argattu qofa irratti jiraattu. Itoophiyaan olluma isii Somaalilaand keessatti ollaa ishitti buufata galaanaa kabiraa kamataa kiyyaa qabaadha jechuun is an existential threat for Djibouti. So Djibouti had to act. And they did. Akkasi dubbiin amma waa meeqa fide jechuu Djibouti fitti kaase gaafii kana kaasuudhaan gaafii Somaalilaandii kaasuudhaan Somaaliyaa fi Djibouti hogguma takkatti gaafii tana qofa kaasuudhaan. Djiboutiin maal olluma kiyya kanatti yoo bakka biraa baafate aanni kokkee qabamee du'ee qurxummii bishaan keessaa darbamteen ta'a. Namichi kokkee na qabuuf deemaa jetti. Somaaleen ammoo biyyi tun hin beekamne cittee baate maleedha. Slow break away state city addunyaa recognizing goone still legally according to international law. So territorial integrity fi gartee unity biyyattii irratti balaa gaame. So fight godhuun qaba jee namicha lafa ol ka'e diplomatica and he won. Abiyyiin injifatame diplomatic wanni sanirratti diplomatic tensionii ufumaa uume sanirratti booda Ankaraa dhaqeeti soorii biyya teessirraan tuquu territorial integrity keetii fi unity Keeniyaadhaan kabajaa yoo ta'ellee suma wajjin maaree goonaa bakka biraasiif hin kennamu. Harka kenniinsa Sheekh wannin eenyana Sheekh Hassan Mahmud Hassan Sheekh Mahmud jechuun ni injifate Dr. Abiy harka micciirameet Ankaraatti dhaqee mallatteessee ta Somaalee sun xiqqoo wayyoo ittee jechaadha. Djiboutiin yoo Asmaraarra yoo Asab Itoophiyaan argattes ni miidhamti. Yoo Somalilaand argamtes ni miidhamti. Itoophiyaan gaafii bishaan barbaaduu kana yoo dhiifte malee Djiboutiin hin dhiiftu qabsoo. Waan kana Itoophiyaa irraa oolcha hunda ni gooti. Nama Itoophiyaan akka aksesii bishaanii hulaa galaanaa hin qabaanne qabsaa'u Masris ta'e kabiraa hunda ni gargaarti. Kokkee ishiitiifi. So Abiyyi
sareen maraattee jecha kanatti fayyadameetiin jira asiin durallee. Polotikaa saree maraatteeti polotikaan Dr. Abiy. Sareen maraattee nama hin filattu nama argite hunda ni ciniin. Namni biyya bulchu namni ji'opolitiksii keessa jiru kana marfama kana qajeelee beeku ibidda tarrisee mana isaatitti barkara tokko qofaanii miti. Akka nama mana ifii kana irra deemee bakka takkaan yoo itti shiddan mu gubaa manni keewwan yoo itti qabsiife ibiddi numa gubaa bar. Itti tarreessee mana isaa akka nama irra dhaabbatee gubee ibiddatti naqee tabi. Marfama kana keessa hundaa'u tokko tokkoon deemee ibiddatti naqe Dr. Abiy. Gaabii Eertiraa san gaafatachuu marratti dhaabbachuu hin danda'a ture. Eertiraa wajjin waraanaanis ta'u tolaanis ta'u lolaanis ta'u. Asiin duras dubbadheetiin jiran. Itoophiyaan aksesa bishaanii qabaachuu an dura dhaabbannaa akka hin qabaanne gaafiin kun gaafii leejitimeet ta'e akka ta'e karaa ta'een namni san godhuu danda'u immoo Dr. Abiy miti. Yoo maka argamuu taate koostii kafalamuu qabne akka biyyi tuniif uummanni kun kafalu nama godhuudhaa deemu. Soga Ahmad gara ji'opolitiksiitti as deemina tenshiniin Itoophiyaa keessa jiru kana daafaa isa kansu kan isaa ilaalla amma. Maal warri Abiyyiitu dura waraana fedhe dafee waraanuu fedhe. Aga inni nama dirqiidhaan qabee waraana mooraa leenjitti guuruu fi kana waraana haga jirutti qopheessu Isaayyaasii fi warri Eertiraa kun yoo lolli kun ta'e Dabratsiyoon gaama maal milkaa'ee duraan karaan dhabe Eertiraan natti duulte marfama keessan galee naannoo Amaaraatii fi Affaar keessatti hawaasni natti garagalee ol deemuu dadhabe dirooniinis dhiibbaa biraa fidde yoon tumsa argadde Pretoria agreementii kanas mallatteessu warra kaabaa faannoo kanaa fi warra hunda wajji walii gallee dhahuu dandeenya akka jiru jeneraalonni hawaat kun yaada kana entertain godhu optiona kana explore godhu jalqaban. Filmaata agartee waraanaa kana laaluu eegalan. Waggaa eegalanii riiftiin uumame isaan keessatti jechuudha. Geetaachoo Raddaa kunfaan nama Pretoria agreementii san mallatteesse hedduu nama biyya alaa jaarsolii Afrikaatii fi warra Awurooppaa kanaanis faranjii tana waan wal quba qabuu fi isaan irrallee caalaa namni humna qabu kritikaalii waan analaayiz gochuu namni danda'u namni waa xiinxaluu danda'u isa waan ta'eef hin taaneef so Geetaachoo achirraa kaasuun hojii itti aanuuf akka isaan gargaaru warra jeneraalota korraapti ta'e kana qabatanii gara waraanaa biyyattii dhiibuu barbaadanii san uummanni Tigraay irraa hin fudhanne paartiin Geetaachoo Tunfaanis hin fudhanne amma namni waraana akka Abiyyi seenu barbaadu akka Eertiraa Abiyyi dha'u fedha wanniin Dabratsiyoon amma. Sarvaayivaliin isaa san qofa irratti hirkata. Wanni inni barbaadu humnawwan barbaadu san Tigraay keessatti ta'e bakka biratti fedhiin isaa ambishinni isaa bakka amma jiru kanarra gara tokkotti deemu status quo makanaa'uu gartee waan amma haala amma jiru kana qabatee itti fufuu ka danda'u yoo Itoophiyaa fi Eertiraa wal lolan achi keessa galee humna xiqqoo qabu tana itti dabalatee warri faannonitis kana keessa galee Northern Alliance wayii uumanii kana keessa dhiibbaa kaabaa gara fiduudhaa fi as keessaa waan ba'an waan akkas yaada. Abiyyi ammoo wanni inni godhe smart move lola duraan itti jarjaree nama dirqiin karaa keessaa qabee mooraa leenjitti guuree dafee asabee dhayeetiin fudhadha jiru san ni dhiise jechuudha. Warri immoo Masriitilleen lola as deemu kana change of mind Dabratsiyoon kana fa'aa arganii Abiyyi kana saree maraattee deemee bakka hunda ciniinuu kana capitalize godhanii irratti hojjetanii deemanii Soomaaliyaa wajjin marii adda addaa godhanii humna nageenyaa peacekeeping operationii Soomaaliyaa keessatti godhamtu kana irraa hirmaatuu fi waliigaltee adda addaa godhanii jechaadha. Kun very dangerous. Humnoota Soomaaliyaa dhiyootti maallaqatti kennuu danda'u warra finciltoota gara bahaatiin deemu intelligensiin isaanii waa hedduu godhuu danda'a dhiyoorra ta'anii
yoo lolli ta'e meeshaa waraanaa akkan galfanne maatiriitiin walii galtee nama Jibuutii hojii godhan konfaan waan kana hundaa biyyatu mijeesse waan kana akka Somaaliyaa Masriin dhaytu akka warri Turkii kun akka malee gartee against Itoophiyaa akka dhaabbatan amma investment billions of dollars gaaza baasuu irratti bishaan offshore petroleum exploration guddaa godhaa jirti Masriin argatanii kun hundi karaa kabane wannidha alliance dur hin qabne akka qabaattu Somaliyaan resource guddaa qabdi Afrikaa keessa kanaan beekuu qaba coastal line Afrikaa keessatti akkan guddaadha qabdi qarqara bishaanii dheeraa guddaa qabdi qurxummiin Somaaliyaa irraa bishaan Somaaliyaa irraa booda dandeessu amma Hindii fi Chaayinaatu saamaa jira warra Singaappooritti saamaa jira qurxummiin isaanii qofti yoo sirnaan namni gartee itti fayyadame waan guddaadha Somaaliyaan Hindiidha amma namni akka malee saamaa jiru qurxummii isaanii so wanni qofni gaazni qofti zayitiin Somaaliyaa keessaa bahu gaafa Afrikaa keessatti waan guddaadha biyyi gaafa Afrikaa kun takkalleen qabeenya Somaaliyaan qabdu hin qabu qabeenya uumamaa jechaadha biyyi waraanaan badde tun deebitee akka gartee warra kana wajjin Tarkii fi Masrii wajjin alliance kan uumte Tarkiin biyya teknooloojiiti biyya guddoodha kun hundi Somaaliyaan ilmaatu daran humna duraan gaafa bilisummaa qabduun arganne hiree gurguddaatti akka baatu meeshaa teknooloojii bitachuu dandeesse asiin booda mootummaan fadhiidoo nama namni haasa'u kun horii gaafa argate kana hunda namni nutti bane abiyyi so meesiin kun amma isni gaa amma wanni inni godhe abiyyi amma akka duraan itti utaale san ibiddi inni fi qabsiise kun akka isa gubuu deemu akka Itoophiyaas gubuu deemu akka biyya balleessuudha deemu hireen isaa akka gartee rakkoo hamaa keessa akka galee hubatee waraana duraan itti fiigu san dhiisee jechuudha. Abiyyi waraana dhiisuun kun ammoo Dabretsiyooniif kasaaraa ta'e. Kun Abiyyi Dabretsioon hin baasu. Magaalaan inni gartee itti bitatuuf itti gurguratuudhaa qophaa'e amma yeroon geesse jeetti ol ka'e Abiyyi jalaa dide waraana sana. That's the problem. So akkatti kokkee wal qabnee jira. Gara akka Oromootitti as deebine yoo kalaalle taate namni kuni Itoophiyaafis hin taane, Oromoofis hin taane, mataa isaatiifis hin taane, nugusummaan isaatis hin taane. Inimaa yoo Abiyyi cabse amma warri kaabaa kun Oromo cabsine jedhaniitti ilaalan waan isin ajaa'ibu. Daafaan Abiyyi bilchiginnaa cabsine Abiyyi cabsine hin jedhan. Oromo irraa gadoo qaban. Oromotti diina heddummeesse. Warri keessaatti fi ka'alaallee warri duuba dhaabbatee riphee loltoota adda addaa Northern Alliance kan uumanii nurratti kaasuu warri barbaadanillee Oromoon akka hireen itti aantu. Intarestii isaanii, fedhii isaanii, faayidaa isaanii miidha waan ta'eef Itoophiyaa keessatti Oromoon akka gadi qabamtee jiraatu warri fagoorraa harka dheeraa qaban kan uummata kana duuba gargaaranillee yoo milkaan Oromoo gaditti dabarsuu barbaadan. Warri kaabaa kunis akkasuma gartee sababaan isaa Oromoo injifanne jedhanii yaadan. Abiyyi Oromoon dhaga'u. Abiyyi fedhii fi faayidaa Oromootiif hin hojjetu. Wanni inni dalagu ammoo daafaan isaa Oromoo balleessa jechaadha. Marfama ji'oopolitiksii kana keessa galee Oromoon Abiyyi deeggaruuf Abiyyi deeggarallee wajjin itti miidhamu ta'a. Warri Abiyyi jedhanii ilma abbaa gadaa jedhanii muummicha keenya jedhanii harka dhawaa oolan kunillee wajjin ibiddi kun isaan gubuudha ta'a. Ethiopia already Kenyan as the largest East African economy Ethiopia overtake gootee jirti. Fudhattee jirti bakka gartee East Africa keessatti biyya economyidhaan tokkoffaa taatee jirti. Fagoodha billions of dollars wanni garaagarummaan isaan qabachaa turan. Fagootti amma credit ratingin Ethiopia akka malee gadi bu'ee jira. Haala Kenyan
horii IMF liqeessuu fi ka'e uummanni beeta mangistii hiriira baanii seenanii akka horii san hin fudhanne dhoorgan. Jijjiirama godhii taaksii namarratti hidhii maaree godhii kana godhii jennaan jalaa didan. Uummanni Itoophiyaa waan humna hin qabneef Abiyyi wanni san taaksii san uummata beelawaa uummata dhumaa jiru uummata doktorri kiniin namaa kennu gartee waan nyaatee dhugu kiraa waan kafalu dhabee kararratti yaa'ee kunoo namni tumaa jiru. Furriitu surrii tumaa jiraa jedheetiin feesbuuka irratti barreesse dhiyoo tanaan. Furriit surrii tumaa jirti. So akka keessa jirru kanaani biyya namni caphee itti daa'isan keessatti taaksiin dabali nama biyya tana kana godhiitti horii siif kenna jedhanii gara doolara biliyoona 13 ta'een beeku ani horii waan akkasii fudhatee jiran. Yeroo lama sadii horii argate. Kun hundinuu gama waraanaati milishaa dila kana mooraa leenjitti nama kana qallabaa jira. Kun ikonoomii gaxoofaa haalli jireenyaa akka malee hammaataa jira. Jireenyi qaalee namni nyaateen bulu namni karratti yaa'ee kadhattu ta'ee jira. Inni bilchiginnaadha jee wanni inni magaalaa Finfinnee ijaaree mastaawata godhe gaa sunumaa miti yoo humnatti qabaatte. Garuu nama kee kararratti taa'ee kadhatu kana kararraa kaasuutu qotee bulaa agartee teknoolojii dhabee istiil namni Itoophiyaa keessatti namni horii xamadee horii lafa qotee waggarraa waggatti waan isa nyaachisu gartee throughout the year waan isa nyaachisu qotatee nyaatuu nama hin dandeenye. Nama qonna sisteema qonnaa kana meekanaayiz godhuu hin dandeenye. Nama daabboo bitachuu hin dandeenye ka kararra taa'ee kadhatu. Karaa jaara. Duree hiyyeessallee yoo taatan dureessa fakkaadha. Mana nama fokkataa qabu diigaa warra maallaqa qabu fidaa kararratti ijaara. Bareecha dureessa fakkaadha. Badiin ikonomikaalii, politikaalii marfama hamaa keessa jirra. Ikonomiin kufaatii hamaa keessa jirra. Tokkummaan saba kanaan jiru Itoophiyaallee hin fayyanne. Oromoon Itoophiyaaf hin ta'uu biyya balleessaa. Namni Haayile Sillaasee Mangistuu Hayilamaariyaam Mallas Zeenaawii combined. Sirna sadeenuu jalatti nama du'intu du'e egaa namni afaan Oromoo dubbatu waan gorratti ol ba'e. Saboonni nu jibbuuf haqa qaban. Keessaa fi alaa ableen Oromoon ittiin qalamu nutti qaramaa jira. Already namni keenya qalamaa jira. So marfama geopolitiksii kana keessa namni biraa roorroodhaaf nutti hin dhufne. Nama afaan Oromoo dubbatu kairee argatee yeroo duraatiif biyya tana bulchuu ba'e. Kan nama keessaa nutti kaasu olloota keenya. Ka alarraa warra warra political interest qaban achirraa kan nutti marfama kana keessa kan galche. Sudaan waan inni UAE wajjin jiruuf United Arab Emirates wajjin waan inni jiruuf warra Imaaraat Arabaa kana wajjin waan jiruuf RSF jedhanii warra Sudaan tokko jira. Warra Hamiti, General Hamitiin hoogganamu. Ka Al-Burhaanii wal lolu kana. Amma Al-Burhaan Eertiraa wajjin hariiroo bareedaa qaba. Itoophiyaan ammoo United Arab Emirates wajjin hariiroo qabdi. Hamitiin warra Emirates kana wajjin hariiroo qaba. So nadii guudeema je'ee Hawaatii wajjin hariiroo tolfate Al-Burhaan. Warri Al-Burhaan Tigree keessaa namachi dhaqee Al-Burhaan wajjin loluutu jira. Kun Tigroonni hulaa gatan gargaara. Yoo Eertiraa wajjin hariiroo argatanii aksasumaa karaa Eertiraatiin argatan Tigreen engadda miidhamtee aksasii dhabdee wanni dhabde tunu warra geopolitical interestii qaban ka akka Masrii ka Itoophiyaa miidhuu barbaadu kana wajjin akka gaaritti deeggarsa argatan. Eertiraa wajjin karaan banamnaan. Eertiraan mataan isii Abiyyitu gartee waan kana dikilaar godhe humna argatte alarraa warri geopolitiksii Masriin akka gaarii gargaarte Eertiraa. Warri Masrii duuba jiru liigiin Araboota warri Saudi Arabiyaa kumfaanni gargaaran. Eertiraa
So haalli kun walitti dhufee warri dhiibbaa Eertiraan godhuu dandeessuu fi wanni Masriin godhuu dandeessu Sudaan keessa akka reefu dubbadhetti dhiibbaan godhamuu danda'amu dhufuu danda'u. Jibuutii keessaa immoo wanni kun kaargoon wanni achirraa alarraa meeshaan fe'amee dhufu kun akka hin seennee meeshaa waraanaa hin nayitu jechuun kun suicidal. Marfama kun. Amma from the Red Sea to the Indian Ocean achi galaana diimaarraa kaasee haga galaana Hindi bahara Hinditti lafa tana marfama siyaasaa hangana ga'u keessa akka jiraannu Itoophiyaan marfame Oromoon marfame marfamni kun saba Itoophiyaa keessaa kamiidhu Oromoo qofa namni itti miidhamu. Marfama kanaan jarri kun yoo milkaa'e Oromoon akka zalaalam lafaa hin kaanetti dhaanii cabsuu barbaadan. Existential threat kana namni fidee mataarra nu kaa'e Dr. Abiy. So ammallee sabni keenya kun waan nama ajaa'ibu keessa hayyoonni keenya gatta'anii geopolitiksii kana akka gaariitti maal taana wanni deemaa jiru kun maali biyya keessaa fi biyya alaatti irralleedha. Ibi warrumaan bilchiginnaa keessa jiranuu garam deemaa jirra jechuutti hin jiran abbichuu jechuu malee hin jiran. Warrumaan bilchiginnaa keessa jiranii harka dha'u malee. Ka'ala jirus namni kun akka gaariitti organize ta'e balaa nutti adeemu kana murtii jabaadhaan uummanni akka beeku wanni jabaan hojjetamaa hin jiru. Kanaaf bakka gaarii hin jirru ammoo political evolutioniin qabsoo Oromoo bakka gaarii jira bakka amma jiru kun. Immoo deenjeriin Oromoo gubbatti balaan gaaddiddaa'e ka Oromoo fi waan Oromoon qabsaa'ee hunda balleessuu danda'u. Ka biyya isaa balleessu, ka saba kana balleessu, ka mirga gartee Oromoon qabsaa'eef illee deebi'ee dukkana keessa galchuu danda'u balaa guddaa akka duumessaatti dhufee amma nu gubbatti gaaddiddaa'ee keessaa fi alaa jaaramee maqaa Abiyyiitiin namni Oromoo balleessuudhaaf deemu kana namni nurra fide Dr. Abiyyi warri isaaf harka dhawanii deemanilleen akkuma Abiyyi gaafatama qabanii bakka gaariin jirru gamme bakka hamaa jirra. I think topic sagantaaf dandee barbaaduun kaafne magayoon irraa gabaabbate. I think part 2 borutaatu iftaan mee haalli siyaan jaashaboo jaasoo ati deebine waan biraatu irraa dhiifne marfama kana keessaahu Oromoon akkuma imaammatattu maal lafa kaayachuu qabnaa hojii lafarra dalagamuu qabdu yoo gara mootummaatiif gara dhaabaatiin dhabne gara uummataanoo public diplomacy keessatti maal baraaruudhaaf maal godhachuu qabnaa roadmapii diplomaasiidha at least tabeetee sadarkaa miidiyaa fi uummataan hojjetamuu qabdu marfama kana keessaa cabsinee bahuu irratti waliin hojjenna kaaturtii gaarii sa'a dheertullee siraa fudhadhee umrii sanaa dheereysu qooda keessaniif gorsa keessaniif ulfaadhaa galatooma isaniin jenna. I think dubbii geopolitiksii takka odooti deebinee gaariin ja'a tagara giyyaatiif fixadhee galatooma Obbo Naasir Qileen. Gaarii gaa isinis hedduu galatooma waan naaf hirtanii. Ilmaan ayyaa sagantaa keenya asumarratti gabaafannaa ammoo Obbo Naasir Qileen wajjin waliin dachaanee waan amma kaafne tana gaa bikkaan geenyoo rabbiin fadhe gaa warra baruu rabbi nu haa godhu qophii tayyataarraa asumarratti xumurannaa haga qophii tana fakkaattu waliin dachaanutti kaa nagaa waaqaa keessa nu tiraata kenna.